kutaa qaama keenya keessaa buubbuu kan jedhamu jira. Buubbuun maali? Buubbuun qaama saalaa shamarranii natti fakkaata. Qaama saalaa shamarranii buubbuu dha. Warri dhiiraa waan qabu natti fakkaata. Atoo tolee. Beektaa qaama keenya keessaa buubbuun maali? Buubbuu dinnicha. Dinnicha. Buubbuu dinnicha kaa. Buubbuun dinnicha kaa. Buubbuun qaama namaati. Wallahi. Dinnicha mongor jannaan. Atoo gaaffii itti aanu ulfaadha moo? Borci garaa qabdaa? Baatii meeqa? Baatii torba. Baatii torba? Mee kana wajjin gaaffii takka si gaafadha. Yogguu ulfaa dhiirriif dhalaa walitti daamuun abbaa manaa wajjin walqunnamtii saalaa gochuun ija daa'immanii qulqulleessaa jedhama. Dhugaadha kun? Dhugaa. Dhugaa. Gootaayo galata. Fedhi kutaa qaama namaa keessaa buubbuu. Buubbuun maali? Ay buubbuu. Buubbuu kan jedhamu beektaa? Dhageessee beektaa? Dhagee beeka garuu hin beeku. Baaloojii irratti baranne buubbuu kan jedhu jira. Buubbuun maali? Ayyaadha. Gaaffii lammaffaa. Yeroo ulfaa. Yeroo ulfaa walqunnamtii saalaa yommuu godhanii sanyiin dhiiraa yookiin famiinii ija daa'imaa qulqulleessaa jedhama. Kun dhugaadha yaadda? Ay isa kana waan hin qabu kun qaban bammaatti information guutuu gaawaa waan hin qabu waa kanaaf. Ulfeessitee beektaa? Ay ulfeessee. Ay ulfeessee. Kanaaf maal jedha akka yaada keetti dhugumadha wanti kun jechuun walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa wal qabatee maal jettee ilaaltame yeroo ulfaa keenyaaf ji'a 6 yookiin ji'a 7 ji'a 8 ta'uu danda'a. Akka keetti maal jetta? Ay isa kana ulfeessee waan hin beekneefi garis ta'uus danda'a ta'uu dhiisuus danda'a waan ta'eef waan kana waan hin beeku qabu. Qaama keenya keessaa buubbuu kan jedhamu jira. Buubbuun maali mee? Kana garuu itti dhaqqabna malee hin dhageenyeen. Buubbuun beektu? Iyyee. Buubbuu jechuun maali? Killee. Killee maali? Inqulaa maali wanni lukkuudha. Buubbuun dinnicha amma reefuun beektu hin jenne gaaffii. Masilaa garuu beeyta harargeen tun beeyta amala tokko qabna. Yeroo xiqqoo afaan kaayadhee mirqaana sinaana gaafatte beeyta ture amma. Amma maal jeetiin maal si deebise? Waa hin beeku qabu jechuudha. Kutaa qaama keenya keessaa buubbuu kan jedhamu jira. Buubbuun maallaa eessatti argama? Faayidaan isaa maali? Faayidaan isaa eessatti argama? Ani lanni beekaa qohimuudhaaf namatti ulfaata. Maal akka namatti ulfaata buudha? Mee nama isii gaafadhu. Maali buubbuu? Isii liin baqataa isuma gaafadhu waan hin beeku. Buubbuun maal? Eessatti argama garuu qaama akkamiiti? Qaama gaggeessaa nyaataa hoggaan irraa bahu yookiin maal jedhama akkamitti himuun ni ulfaata. Gaggeessaa nyaata akkamitti gaggeessa? Makiinaa moo konkolaataan gaggeessa? Wanta kalleen hin gaggeessu. Harkumaan gaggeessa jechuun adeemsa nyaanni oguu nyaanni karaa irratti ittiin boote qaama keenya irratti argama. Eessatti argama? Qaama keenya irratti argama. Bakka itti argamu siima. Mudhii gattee. Mudhii gadi bar miilli jira. Harki jira. Leeshi gaaffii itti aanu. Egaa namni kamiyyuu wal fuudha. Wal fuudhee immoo mucaa daa'ima godhata. Abbaan manaa fi haati manaa tokko yeroo ulfaa yeroo walqunnamtii saalaa godhani ija daa'imaa qulqulleessaa jiru sanyiin dhiiraa sun. Dhugaadha waan kun? Kanarraa waan hin beeku hin qabu dhugaa natti hin fakkaanne garoon. Haa ta'u maal jettu? Ani hin beeku hin beeku. Hin qulqulleessu. Jechuun ni qulqulleessa. Yeroo ulfaa walqunnamtii saalaa godhamu hanga baatii meeqatti kan dhorkamu? Kanallee beekuu hin dandeenye. Ni barbaachisa moo barbaachisu yeroo sana? Ana kan barbaachisu hin fakkaatti. Kanaaf ji'a 9 obsuu qabaa. Ani hin beeku. Maqaan kee mee? Maqaan koo Daawit Masfiniin jedhama. Barataa Yuunivarsiitii Haramaayaadha. Kanumadha hojiin koo barataa sooshaal saayinsii. Hojiin koo itti barataan hojii qaba. Baratummaan hojii koodha. Akkasuma deemu fudhadhaan sababa ta'eef.
Atu Qaanqoo abdii Emaanu'eel jedhama. Barataa waggaa jalqabaati. barattoota waggaa jalqabaati lamaan keessanii fireeshidha jechuudha. Fireeshummaa akkamitti ilaaltu? Freshman yeroo baay'ee namatti toludha. Yaa'u torbee lama booda akkas jedhamee waamuu ni nafa gaara. Fiildiif Lama booda no more fresh jechuu barbaadani. Mee mudannoo addaa gaafa yuunivarsiitii Harommaa eegaltee wanta addaa si mudate yoo jiraate? wanti addaa na mudate Wanti nama bohaarsu hordoftoota keenya akkatti bohaarsu barbaade. yeroo jalqabaaf gaafa dhufne isteeshinii kaampaasii turre. Kaza galgalachi bullee ganama gaafa dhufnu meeniin akkuma beektu baay'ee guddaadha. Gaafa seennu mucaa hiriyaa koo tokko wajjin turre dhufnee lafa dhanuudhaan dhufne. Orma deemnaa gibbii keessa lafa doormii gubara dhabne. Kaza waan nuyi falanne yaadne ijoollee warri siinari kilaasii qabu turani. Isteeshinii deemnee shaantaa keenya fudhannee dhufne istuudentii yuuniyeeniin wayyaa uffatanii ijoollee gaggeessaa turani. Innaan isaan nu geessuu danda'u gara doormiitti jennee waa yaadneedhaaf isteeshiniitti deemnee baajaajiidhaan deemnee as deemnee dhufne mudannoo kana qabna. Yaaduu yoo hordofaa ta'e ammayyuu mudannoo keenya waliin yaadannaan jedha. Atu mudannoo addaa qabdu qabda? Ani amma kanatti akkasatti mudannoo qabu garuu mudannoo na mudate stuudentii yuuniyeenii mata asirratti tiraafikii natti fakkaatan beektaa gaafa nuti walitti. Uffata isaan uffatan moo? Uffata isaanii indee tiraafikiin nama eegu jira moo jedhee gaafa yaadu lakkaa stuudentii yuuniyeeniidha dugda isaan irra. Kanuma Buubbuun maali? Qaama keenya kutaa qaama keenya keessaa buubbuu kan jedhamu jira. Baayoloojii irrattis baay'een keessan barataniitu ta'a. Buubbuun maalidha? Faayidaan isaa maal? Eessatti argama? indee gaaffii Ay beeka yaadumaan hin beeka akkasumas saayikoo beeka malee iddoon. Eessatti argamaadha? Buubbuun maaliif gargaara? Ay qaama namaa keessaa lafa inni itti argama. Meebii ganaa sooshaaliin baradhe naachuraalii miti. Baayoloojii sagalaffaa fudhanaffaatti baayoloojii ni nafe bara keenya kun baayoloojii barachaa turre itti fakkaata. Buubbuun maali? Buubbuun utuun si gaafadhe tola gaaffii. Qaama keessaa kutaa buubbuudha hin beektu? Kana jechuun nutti hirmaamuun na rakkisa. Ingiliffaan reektam jedhama. Buubbuun kun maal? Faayidaan isaa maali? Hirmaamuun jechuun qaama karaa ittiin bobba'an bobba'u nutti fakkaata. Karaa ittiin bobba'an bobba'u jechuun maal? Kan mormaa furdaa fi munnee wal qunnamsiisuu jechuudha. Like that. Amma si galeera. Yaada dheeraa utuu naan galee. Tole. Atoosh gaaffii taanu yeroo ulfaa fakkeenyaaf amma isin fuudhuun keessa hin hafu fuutaninnaan ulfeessuun keessa hin hafu hin ulfeessitu eema yaada. Akkasuma nama yaadna. Okay, dubartii yeroo ulfaa hawaasa keenya biratti wanti baratame tokko jira. Yeroo ulfaa walqunnamtii saalaa gochuun sanyiin dhiiraa yookiin spermiinii ija mucaatti bu'eenna ija mucaa sirriitti bareechaa jedhanii yaadu. Kun dhugaa dhattanii yaaddu. Dhageessee beektaa waan kana? Dhagee beekaa garuu amma kan dhugaa ta'e gaafa bukee gooyu sun qoradhee sitti beekti gaariidha. Maal jettaa yaada qabda? Yaada kana irratti yaada hin qabu. Meebii sirriitti keessan beeku yoo hin ta'eyyuu nan dhagaa beektaa waan akkasii. Hin baranne sababii ta'eef immoo guutummaan guutuutti. Yeroo ulfaa hanga ji'a meeqatti walqunnamtii saalaa gochuu qabu? Kanan beeku. Hanga ji'a meeqatti? Waan beeku qabu. Qaama keenya keessaa buubbuun maali? Buubbuu. Walla gaaffii kun na haarii ate. Buubbuun maal agarra? Buubbuun jechuun hudduudha. Tole ishi. Kan biraa yeroo ulfaa abbaan manaa fi manaa walqunnamtii saalaa gochuun ija daa'imaa qulqulleessaa jedhama. Yeroo ulfaa. Kun dhugaadha? Kijiba. Hin qulqulleessu. Ni xureessa? Waa takka walitti dhufa walitti nagaru mucaa kophaa bakka taa'u qaba. Saniifuu baqaqeeticha keessaa qabu malee gadameessa kophaa itti ifif qaba. Waan qabu wanta walqunnamtii saalaatti wanni wal argu hin jiru. Kanaafuu wanti wal argu hin jiru jechuudha. Okay, tole galatoom. Gaaffii si gaafadha. Kutaa qaama keenya keessaa buubbuu kan jedhamu jira. Buubbuun maali? Buubbuu jechuun dinnicha. Kutaa qaama kiyyaa keessa? Kutaa qaama keessa buubbuun maali? Buubbuu jechuun hormoonii yoo ta'e hormoonii ta'uun. Hormooniidha. Yeroo ulfaa abbaan manaa fi manaan tokko fuutee jirta? Fuudheen jiree. Dhalchitee? Erga dhalchitee ta'eeti yeroo ulfaa abbaa manaa fi manaa walitti adabamuun yookiin walqunnamtii saalaa gochuun ija daa'immanii qulqulleessaa jedhama. Kun dhugaadha? Yeroo isaan walitti hidhamu? Yeroo ulfaa haati ulfa taatee haati manaan kee ulfa taatee yogguu sana walitti adabaman yookiin yogguu walqunnamtii saalaa godhanii. Ulqaatu irratti argama daa'ima sun gubbatti ulqaatu argamu fuula irratti ulqaa gorora waan jaamu fuula shaffanii jirutu irratti. Maal dhanni?
Simmeeti Sanyii dhiiraa isparmiitii. isparmiidha. Kanaaf ijanii qulqulleessa jettee yaadda? Ija garuu haa qulqulleessan. Kanaaf barbaachisaadha moo barbaachisaa miti yeroo ulfaa walqunnamtii? Barbaachisaa miti. Yeroo ulfaa walqunnamtii saalaa gochuun hin barbaachisu? Hin barbaachisu garuu yeroo jala geessisanitti hin barbaachisu. Ishi galatoomi. Qaama keenya keessaa buubbuu kan jedhamu jira. Buubbuun maali? Buubbuu kana hin beeku garuu ani. Buubbuu hiikkaasaa beektani? Hiikkaasaa. Inni kan biraa abbaan manaa tokkoo fi haati manaa tokko yommuu ol fuudhanii yoo hogguu haati manaa ulfooftu abbaan manaa fi haati manaa yogguu walitti daaman yookiin walqunnamtii saalaa go'anii ija mucaa qulqulleessaa jedhama. Kun dhugaadha? Dhugaadha. Ni jaama. Ni qulqulleessaa garuu? Akkas jaama. Ilmoo akka vitaaminaa itti gabbisaa hojjamu mucaan. Akka vitaaminaatti gabbisaa? Akkas jaama. Eshi galatooma. Kam jirtu? Eenyu yookaan keessa? Kamaan naan jedhan. Atoo? Abdiisaan jedhama. Abdiisaa jedhamta. Gaaffii lamaan sadan tokko sin gaafanna. Gaaffii keenyaaf deebisuudhaaf namoota keessaniif galatooma jenna. Gaaffiin jalqabaa kutaa qaama keenya keessaa buubbuu kan jedhamu jira. Buubbuun maalidhaa? Faayidaan isaa maalidhaa? Eessatti argama? Buubbuun. Buubbuun maali? Buubbuu jettee? Tafarra argama. Iddoorra jechuudha. Iddoorra argama. Maali faayidaan isaa? Faayidaan isaa bakka udaanii fi akkasuma kanneen baasuuf. Tole galatoomi. Gaaffiin itti aanu yeroo ulfaa keenya abbaa manaa haati manaa tokko yommuu ol fuudhan ni ulfoofti. Yeroo ulfaa walqunnamtii saalaa gochuun ija daa'imaanii qulqulleessaa jiru. Kun dhugaadha? Dhugaadha jedhama. Hin qulqulleessaa? Akkamitti qulqulleessame? Ani akka itti qulqulleessaanis hin baranne saayinsiin irra hin geenye garuu dhugaadha jedhamu yeroo namni baay'een fayyadamu hin argeenan. Kanaaf ija qulqulleessaa jechuudha. Kan warri iji isaanii hin qulqulloofne yeroo baay'ee warra kan iji isaanii sirriitti hin argine warra akkasiidha jechuudha. Akkas jechuun osoo hin ta'in. Mee maal jettan? Ani qoradheellee nagarree hin beeku. Kana itti immoo irratti hin dubbadhu.